Har'i eebila 30 bara 2024 kabajamoo daawwattoota OMN oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himna. Waggoota shanan darban mootummaan bilchiginaa Itoophiyaa bulchaa ture keessatti rakkoon mirga ilmaan namaa hammaatee jira jedhan hayyoonni OMN waliin turtii taasisan. Jijjiirama siyaasaa fi diinagdee bara 2018 Itoophiyaatti dhufe hordofee mooraan qabsoo Oromoo gaaga'ama garaagaraatiif saaxilamuu hayyoonni seeraa kan diinagdee fi qorannoo saayinsii turtii OMN waliin taasisanii himan. Godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gara naannawa kanaatti galchuuf deemtu jechuun namoota nagayaa hidhaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Godina Gujii aanaa Waadaraa gandaa Waacuu jedhamu keessatti waraanni mootummaa duula guyyaa 40 jechuun bobbaase gocha suukanneessaa hawaasa nagayaa irratti raawwataa jiran jechuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Rakkoon jimaa irratti qaraxa humnaa olii kaffalchiisuu oomishoota jimaa dabalatee daldaltoota jimaa illee kisaaraaf saaxiluu daldaltoonni himan. Toleekaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kunneen hangafoota oduu fi guutuun oduu kanneenii fi kanneen biroo akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ashabaar fuudhee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu kan isinitti wansraa sabaatiin. Waggoota shanan darban mootummaan bilchiginaa Itoophiyaa bulchaa ture keessatti rakkoon mirga ilmaan namaa hammaatee jira jedhan hayyoonni OMN wajjin turtii taasisan. Sagantaa tamsaasa kallattii haala Oromiyaa fi mooraa Oromoo mata duree jedhuun OMN dhiyeesse irratti hayyoonni seeraa diinagdee fi qorannoo saayinsii Oromiyaan waggoota shanan darban giddugala waraanaa taatee jirti jedhanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni bal'aan akka itti aanutti qophaa'ee jira. Ogeessa seeraa fi rogeessi siyaasaa Kadiiroo Edemoom dirreen siyaasaa dhiphachuu pireesii walabaa ukkaanfamuu namoonni jumlaan ajjeefamuun hidhamuun reebamuun manneen uummataa gubamuun addabaabaayii irratti ajjeefamuu fi gochoonni biroon kan sarbamiinsa mirga namoomaa mul'isan danuun kan duraa caalaa bara 2018 as raawwatamee jira jedhee Oromiyaan dirree waraanaa ta'uu kan ibsu Kadiiroo Edemoom ajjechaan qaroowwan siyaasaa fi uummataa kanneen akka ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseenii fi qondaala siyaasaa ABO Obbo Battee Urgeessaa raawwatamee jira jedhee bara 2018 jijjiiramee kun dhufuun durattu wanni jiruu fi wanni ammaan tana jiru waan jijjiirametu jira jennee yoo gaafanne wanni jijjiirame illee ni jira, wanni jijjiiramne illee ni jira, wanni hammaate illee ni jira, wanni badee jechuudha ni jira. Walumaa galattu adeemsi waggaa shanan darbanii kun rakkoo mirgoota ilmaan namaatiin walitti qabatu eegumsi rakkoo mirgoota ilmaan namaa akka malee hammaatee jira. Ajjechanii bara sirna wayyaan illee hin taane illee as keessattu ta'ee jira jedhee warri dubbatu dubbii warri dubbasuun dhugaa of keessa qaba. Hidhaan hammaatee jira. Oromiyaa keessatti ammoo dirree waraana bakka hedduutti godinaaleen Oromiyaa ka dhihaa ka kibbaa ammaan tan ammoo ka jiddu galeessa illee keessatti waraanatu gaggeeffamaa jira. Suniin alattu dirreen siyaasaa illee akka malee dhiphachuu, mirgi dubbachuu, mirgi pireesii cuftunuu ukkaanfamuu, falmitoonni reebamuu, ajjeefamuu, waajirri cufamuu argine jirra. Ajjecha Haacaaluuti, ajjecha Abdul Jabbaar Huseen Gammadaatiin alatti ammoo dhiyoo kana ajjecha hayyuu gameessa nama siyaasaa kan namni hedduun waan isaanii dubbachuuf jechuun afaan guutuu dubbachuu hin dandeenye Battee Urgeessaa dhabnee. Dr. Sultaan Abdaa maddi ka'umsa rakkoo kanaa jijjiiramni uummanni Oromoo qabsoo hadhaa taasisuun biyyattii keessatti fideem karaa irraa maquudha jedhan. Jijjiiramni uummanni Oromoo federaalizimii fooyyee qabutti ce'a jechuun abdataa tureem gufachuun sirni aangoo qabate gaafii uummataa cinatti dhiisuun aangoo isaa tiksuu qofa irratti xiyyeeffachuun gaagama ammaa kanaam hordofsiisee jira jedhan. Ka'umsi rakkoo guddaa kanaa isa bu'uuraa kan ta'e jijjiiramni eegame sun karaa irraa maquudha. Bu'uurri isaa ammoo olaantummaa sirni ijaaramaa jiru kun olaantummaa ofii tiksuu fi aangoo ofii tiksuu qofarratti kan hundaa'e ta'uun isaa ifaan ifatti akka biyyi tun gara dimokiraasii fooyya'aa ta'etti hin ceene godhee walsakaallaa baay'ee xaxaa ta'e kan uummanni baay'een irratti maal akka gochuu qabus fala dhawataa hin jirre yookiin jiraatu yeroo jirus yaada wal dhawaatiin kan socho'aa jiru waan ta'eef
kun amaluma sirna amma dhufee kanatu rakkoo kana uume jedhee yaada'an. Ogeessa diinagdee fi dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa irratti barreessuun kan beekamu Walaaboo Jiloo gama isaatiin jijjiiramni daandii irraa maqee mirgoota Oromoon sirna adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa keessatti qabsoo isaatiin argate deebisee haqe jedha. Mirgoota uummanni Oromoo sirna biltsiginnaatiin dhabe yeroo eeruun Walaaboo Jiloo daangaan Oromiyaa humnoota babal'ifannaa lafaa irratti bobba'aniin sarbamuuf uummanni dhumoom sirni barnoota akka guutuu biyyaatti kufuum addatti ammoo Oromiyaa keessatti daran kufuum kufaatii diinagdee fi kanneen biroo gufachuu jijjiiramaa hordofeen kan mudateedha jechuun ibse. Jalqabaa wanni Oromoon qabsaa'eef bu'uura irraa qabsoo abbaa biyyummaatii fi mirgoota dimokiraasii addunyaan biraa exercise godhaa jirutti wanna godhuudhaa fi suni akka ta'uufiidhaaf jecha OPDO biirokiraasii ijaarsa Itoophiyaa keessa Itoophiyaa ammayyaa sirna federaalaa Itoophiyaa keessa turtetti qabsoo saadaraadhaan dabarsee kennatee sun haajaa hin malleef ooluutu jijjiiramni karaarraa maqee jedhamee hiikamee jijjiiramni karaarraa maqee suni wantoota duraan turan wantoota fooyya'oo sirna Ihaadiq keessa Oromoon harkaa qabu kan of harkaa dhabsiisee hedduu qabu fakkeenyaaf kan daangaa Oromiyaa mataa isaarraa yookaan lafti Oromoo kallattii arfaniinuu ollaadhaan akka itti siqamu kan waraanaan gariin mootummaa dabarsee kennuudhaan daangaan Oromoo sarbamurraa kaasee sirni barnootaa Oromiyaa keessatti duwwaa tun taane akkuma guutuu biyyaatti kufee kan Oromiyaa immoo irra caalaa sadarkaa hammaataatti fooyya'insa duraan jiru irraa gadi bu'ee dinagdeen hin kufee dinagdeen akkuma Itoophiyaatti kufee akka jirutti ta'ee Oromiyaatti agarsiistuuwwan sochii dinagdee qonni daldalli sadarkaa duraan turerra sadarkaa sirna Ihaadiq keessa turerra fooyya'insa gadaanaadha kan agarsiisee. Rakkoon diinagdee kufaatiin dippiloomaasii fi kufaatiin siyaasaa maddisaa wal waraansa Oromiyaa keessaa ta'uu hayyoonni kun eeruun jijjiiramni uummanni Oromoo qabsoo isaatiin fideem karaa irraa maquufeem sirni aangoo qabate olaantummaa aangoo isaa tiksuu qofa irratti xiyyeeffachuun balaa hamaan biyya san keessatti baay'iseedha jedhan. Itoophiyaa keessatti aadaa gaafii uummataa dhageeffatanii deebii laatuufi waliin mari'atanii furmaata laatuun dadhabaa waan ta'eef mootummaan gaafii uummanni qabsaa'eef deebisuu dhabuufi olaantummaa aangoo isaa tiksuu qofa irratti xiyyeeffachuun balbala waraanaa Itoophiyaatti bane jechuun ibse. Jijjiirama Itoophiyaa keessatti sirni moofaan du'ee hin duune sirna haaraan uummanni barbaadus hin dhalanne waan ta'eef rakkoon amma Itoophiyaa qormaataa jiru kun mudate jedhan. Gareewwan qabsoo uummataa hoogganuun jijjiiramni akka biyya keessatti dhufu taasisanis akkaataa uummata qindeessanii mootummaa ittiin kuffisan malee akkaataa erga mootummaan kufee uummata tasgabbeessanii mootummaa uummataa ittiin ijaaran hin qophoofne jechuun gufachuu jijjiiramaa keessaa hooggantoonni warraaqsaa uummataas ga'ee qabaachuu ibsu. Seenaa Itoophiyaa keessatti irra deddeebiin kan mul'ate mootummaa fincilaan kuffisuu fi mootummaa dimokiraasii ijaaruu dadhabuudha jechuun ibsaniitii jiru. Jijjiirama siyaasaa fi diinagdee bara 2018 Itoophiyaatti dhufe hordofee mooraan qabsoo Oromoo gaagama garagaraatiif saaxilamoo hayyoonni seeraa diinagdee fi qorannoo saayinsii turtii OMN wajjin taasisaniin himaniitii jiru. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti garee siyaasaa aangoo bulchiinsa biyyaa harkaa qaban, garee mormitootaatii fi garee dhaabbilee siviilittuu jira kan jedhan hayyoonni kunneen gareewwan kun sadiin dantaa fi akeeka Oromoon qabsaa fi ture irratti ejjennoo wal fakkaatu dhabuun gaagama olaanaa fidee jira jedhaniiru. Ammas bal'ina qabna. Hayyoonni siyaasaa Oromoo yeroo ammaa bakka sadi jiraachuu kan eeran hayyoonni kunneen hayyoota mootummaan kun mootummaa Oromooti jechuun mootummaa deeggaraa jiran kanneen mootummaan kun mootummaa dantaa fi gaafii uummanni Oromoo qabsaa fi ture deebisuu miti jechuun mooraa qabsoo keessaa mootummaa falmaa jiranii fi kanneen jidduutti hafanidha jedhan. Hayyoonni Oromoo harki guddaan bakka lama dhaabbatanii jiru. Kaampii lama keessa jechuudha. Gariin kaampii diddaa sirna kanarratti qabu waliin karaa adda addaa tumsa karaa qabsoo hidhannoo taasisaa, tumsa ogummaas, tumsa maallaqaas, tumsa gorsaas bifa garaagaraatiin kaampii diddaa keessa argi jiran jiru.
harki kaan mootummaa waliin harka lafa jalaatiinis ifattis dhaabbatanii faayidaa argatan argachaa lapheerraas itti amananii immoo sirni kun sirna sirriidha. Sirna biyya ijaaruudha. Sirna sagantaan ani itti amanu raawwachiisuu danda'udha jedhanii itti amananii sirna kana wajjiniin kan dhaabbatan jiru. Harka guddaa wayyaba yoo laalle hayyoonni Oromoo bakka kana lamaan kan dhaabbatanii natti mul'atanii. Mootummaan Bilisiginnaa mootummaa gaafii uummata Oromoo deebisuuf fedhii siyaasaa uummanni Oromoo biyyattii san keessatti qabu kabachiisuu hin dandeenye waan ta'eef mooraan qabsoo Oromoo dantaa fi fedhii siyaasaa uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti argachuuf qabsaa ture irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qabduun dhaamaniitii jiru. Dr. Sultaan Abdaa hayyoonni Oromoo miira ganamuu fi dhiibbaa siyaasaa keessa jiru haala kana keessatti ammoo uummataaf kallattii kaa'uun hin danda'amne jedhan. Hayyoonni Oromoo dhimma kanarratti wanti isaan gadi bahanii hin dubbatiniif miira dipireeshinii guddaa keessa waan jiran natti fakkaata. Kun ammoo deebi'ee fuulduraaf maal gochuu akka qaban, maal gochuu akka qabnu, maal keessa akka baanu kan jedhus karaa akeekuu namni gadi bahee dubbataa jiru hin jiru. Kadiiroo Elemoo gama isaatiin hayyoonnii fi hooggantoonni siyaasaa Oromoo jechama mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhuu fi mootummaa Oromooti miti jedhuun jedhutti danqamanii jiru jechuun rakkoo uummanni keessa jiruuf furmaata laatu hanqatan jedha. Yoo gara falmitootatti akka dhufnu taate falmitoonnillee yookaan ammoo falmitoota alallee warri jiran hayyoonni gosgosa yaadi ammaan tan lamaan ibsine kun jalqaba mootummaan kun mootummaa Oromoo miti ka jedhu. Mootummaa Oromooti ka jedhu bakka kana jidduutti qoodamanii gariin isaanii bakka dhaabbatan dhabanii ka aangoollee harkaa qabaa jiru maqaafillee taatu yookaan akka hawaasii addunyaa dippiloomaasii hubatullee yookaan akka alagaan Oromummaa jedhee qubetti qabullee taatu Oromoo kanaaf dhiiroo warri kana sa'a dirri dadhabe kana ulee irri buusni moo bira dhaabbannee karkarsina waan jedhuuni. Wanni warra jechuun san keessatti jechuun burjaajii keessa seenee san keessattuu jechuun waljajjii keessa seenee waan filatu wallaalettuu jira jechuudha. Daandiin qabsoo karaa nagaa waan cufateef daandiin hidhannoo Itoophiyaa keessatti baay'ate kan jedhan hayyoonni kunneen mooraan qabsoo Oromoo gaagama amma uummanni Oromoo keessa jiru kana goolabuuf waliin mari'achuu fi tarkaanfii saffisaa fudhachuu qaban jechuun dhaamaniitii jiru. Miidiyaa sabaa cunqurfama OMN abdiinummaa taasuma. Hawaasa Oromoo Washington DC fi naannawaa ishee jiraatan maraaf. Waldaan hawaasa Oromoo Washington DC fi koreentumsa OMN Washington DC caamsaa 4 bara 2024 waaree booda sa'aatii 2 jalqabuun kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa fi waltajjii marii hawaasaa bal'aa qopheessuun koottaa haa mari'annu jedhu. Hundeeffama OMN waggaa 10ffaa kabajuun imala miidiyaa uummataan dhaabbate uummataaf hojjetu OMN waggoota 10 darban keessatti siyaasa Itoophiyaa keessatti taasise yaadachuun itti fufiinsa isaa mirkaneessina nurraa hin hafinaa jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Waltajjii hawaasa Oromoo Washington DC kana irratti hawaasni Oromoo DC fi naannawa ishee jiraatan hunduu affeeramtanii jirtu. Yaa'ii hawaasa Oromoo Washington DC adda kan taasisu hawaasni kutaa addunyaa kamuu jiru karaa zuumiitiin hirmaachuun haala yeroo ammaa siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa irratti yaada isaa kennachuu fi qooda fudhachuu danda'a. Waltajjii kana cinatti hundeeffamni OMN waggaa 10ffaa fi tumsi diinagdee kallattii fi toora onlaayiniitiin kan taasifamu ta'uu isin yaadachiisuun warri Ameerikaa jiraatan karaa zeelii fi kaash appiitiin OMN tumsuu dandeessu. Kanneen kutaalee addunyaa biroo keessa jirtan karaa PayPal tumsa hundeeffama OMN waggaa 10ffaa irratti yoo hirmaattan uummata sagalee hin qabneef waan sagalee taataniif onnee irraa siin galateeffanna. Daayirektarri olaanaan OMN Dajanee Guutamaa fi bulchiinsi OMN sagantaa kana irratti argamuun hawaasa wajjin marii bal'aa taasisu. Teessoon 6212 3rd Street Northwest Washington DC 20011 OMN tumsuun uummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uudha. Koree qindeessituu sagantichaa Ameerikaa Washington DC. Miidiyaa sabaa cunqurfama OMN abdiinummaa taasuma. Godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo keessatti humnoonni mootummaa
waraana bilisummaa Oromoo gara naannawa kanaatti galchuuf deemtu jechuun namoota nagaa hidhaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Namoonni hidhaman Abdurroo Umar, Waaqoo Qaabatoo, Ayyaanoo Qaabatoo fi Daawud Giigoo kanneen jedhamanii fi kanneen biroos maqaan isaanii kan hin eeramin akka jiran himameeti jira. Kanneen biroo osoo karaa imalaa jiran mana sireetii qabamanii hidhaman gara namoota 100 olii akka ta'an maddeen himanii jiru. Yaassin Hasan dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Mootummaan duula guyyaa 40 jechuun naannoo humni hidhate keessa hin sochoone hunda ofumaa keessa deemee hawaasa nagaa tasgabbii dhoowwaa jiraachuu jiraattonni godina Arsii Lixaa Aanaanan Sabootii OMN bilbilaan dubbise himanii jiru. Aanaanan Saboo magaalaa Garambaaboo ganda duwwaa takkaatii guyyaa eebila 28/2024 namoota hedduu humnoonni mootummaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Namoota hidhaman kanneen dabballeen aanaa tokko isaaniitiin qarshii 100 akka gaafataa jirantu dhagahame. Namoonni Aanaanan Sabootii hidhaman kunniin shakkii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu ni soortu karaa itti agarsiiftu jedhuun gocha isaaniitiin malee dararamaa akka jiran maatii hidhamtootaa keessaa kan OMN bilbilaan dubbise hime. Ganda kamirraa hidhan namoota hidhan kanneen? Maali hidhannaa wannaadhaan qabdanii warra bosonaatiin qabdanii deeggartanii asii duratti akkanumatti hidhanii illee maraa hidhan waanuu. Aanaanan Saboo magaalaa Garambaaboo jedhamtu keessatti jiraattonni humnoota mootummaatiin bahaa fi gala dhoorgamaa jiraachuus dhagahame. Jaayitee ammallee Gaddalle beekti shakkiin tokko bakka waan tokko akkana waa tokko wanni tokko sochiin jiraate duubicha garri akkanatti bakka mararaana jiran ka maal dubbattanii ijoollee nama torbaa gaaf jirana roon jedhanii hidhataani gamdaa kun fuudhanii deemanii jira. Uummanni magaalaa keessaa gara baadiyyaatti baqataa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Mootummaadhumti ofuma isaatii hawaasa nagaa shororkeessee dararaa jiras jedhan. Haalli naannaa jiru maal fakkaata aanaa sana keessa haalli jiru? Aanaa kana keessa maali uumamaa biyya shororkeessanii huma biyya rakkisan malee waan addaa wanne humni addaa waliillee jiru wanne adda bilisummaa waraanni adda bilisummaa keessaan shakkaanillee jiru. Waan akkanumaan isaan gararaniitti kana kaan irratti buuran kaan barbaadan akka barbaadan taati barbaadan ummata uumamaa shororkeessanii tumaa abdullaan. Saati tokko lama geellama ilmaan tokkochi mana gadi. Dhimma kana irratti bulchaa Aanaanan Saboo obbo Umar Tenaa dubbisuuf irra deddeebiin itti bilbillus bilbilli ni yaama garuu nurraa hin kaasan. Yaada isaanii akkuma arganneen isin biraan geenya. Godina Gujii aanaa Waadaraa ganda Waacuu jedhamu keessatti waraanni mootummaa duula guyyoota 40 jechuun bobbaasee gocha suukaneessaa hawaasa nagaa irratti akka raawwataa jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Guyyaa kaleessaa dargaggoo Gadaa Booneyyee Soraa jedhamu waraana kanaan manuma isaatitti itti seenanii itti dhukaasuun ajjeesuu maddeen OMN itti himaniiti jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kun Gadaa Booneyyee rasaasaan rukutanii erga ajjeesanii booda haadha warra isaa irratti illee haleellaa koorniyaa raawwatuun isaanii himameeti jira. Dargaggoon kun kanaan dura akka tokkoon malee ji'a ja'a ol hidhamee bahuu jiraattonni naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Oduu keenya itti aanuun rakkoon jimaa irratti qaraxa humnaa olii kafalchiisuu oomishtoota jimaa dabalatee daldaltoota jimaa illee kasaaraaf saaxiluu daldaltoonni himan. Kafaltiin qaraxa humnaa olii guyyaa jimaaf kafalamu humnaa isaanii ol ta'uu kan himan daldaltoonni jimaan daandii gubbatti faayidaan ala erga ta'e magaalaa seenuun kasaaraa dabalataa uumee jira jedhan. Mootummaan dhimma kanaa tantamaan sirreessuu yoo baatee jiruu fi jireenya uummataa fi daldaltootaa balarraa bu'aa jedhanii jiru. Wabii xalaa'uun dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Jimaan duraan qarshii 3,000tti gurguramaa ture yeroo ammaa qarshii 300 kan nurraa bitu hin jiru jechuun qonnaan bultoonni komatu. Kun immoo jireenya isaanii irratti dhiibbaa jabaa uumuun beelaaf saaxilee daa'imman qabatanii daandiitti akka ba'an isaan taasisaa jira. Oomishtoonni jimaa guyyaa irraan oomishaa oolan bu'aa argachaa jiran akka hin jirre kan himan daldaltoonni jimaas uummanni gaaffii isaa karaa nagaa fi seera qabeessaan gaafachuuf yaalullee sagaleen isaanii humnaan ukkaanfamaa jira jedhu. Hawaasni qotee bulaan jimaa gurgurachuu dadhabee gutumaan gututti qaraxa uummata keenya irratti baay'isuudhaan haalli isaan godhaa jiran hedduu nama ajsa. Waan kana immoo hawaasa keenya irraa gatii isaatti gabbuusanii qaraxa gabbuusanii hawaasni keenya akka daldala isaa kana sirnaan daldalatuu fi wanti godhutu irraa gammajeetiin eega qaama mootummaatis. Akka falatti mootummaa yoo danda'e akkuma duraanitti qaraxa bakkumatti deemee achitti bakkuma daldalli jirutti
mizaanamee jimaan beebareedaadha. Jimaa kararratti dhaabanii haareetti amma jimaan gubataa seenu jira magaalaa keessa. Kellaan duraan iddoo muraasa ture amma baay'achuun kaffaltii madaalawaa hin taane tilmaamaan kaffalchiisaa jiraachuu kan himan daldaltoonni mootummaan dafee yoo hin sirreessine hawaasa dabalatee daldaltoonni rakkoo ulfaataaf saaxilamuu malu jedhaniiru. Jimaan awwadaa'ii fe'amee ba'uu hanga Finfinnee ga'utti keellaa 15 caaluu olitti itti qaraxamaa jira kan jedhan namoonni alkallattiin saamichaaf bobbaafaman jiraachuu daldaltoonni himu. Qaraxni jimaaf daandii irratti kaffalchiisaa jiran humnaan olii fi kisaaraa keessa kan isaan galchi ta'uu himu daldaltoonni. Nijima. Jechuun humna dhibbaa shantama kafalla guyyaarraa. Mudhiin ukutee jechuun akka nuti hawaasaaf illee dhaabbanne, akka nuti ofiif illee dhaabbanne, akka biyyaaf illee dhaabbanne miidhaa guddaa nurra fitu jira. Hawaasni achitti argamu gabareen jechuun salaamaa salfii fa'aa bahuu feetii guyyaarraa amma deenga guyyaa 3 dura jechuutti salaamaa salfii ni baana minaamin jaanitti mootummaan qote. Haalaan rakkoo keesseera. Haalaan jechuun uwwachuu jiran bakka jechuudha. Dalagaan isaanii bilaash ta'u jirti. Argatan qaban, tirfiin qaban, usaniituma dalagu jiran bakka jimaan isaaniitis hojiirra oolutti hin jiruuf. Hawaasni jimaa oomishee gurguratee ittiin jiraatuu fi daldaltoonni jimaa illee miidhaaf saaxilamaa jirra jedhan. Uummata Oromoo godinaalee Harargeef jimaan bu'uura jireenya isaatii kan jedhan daldaltoonni mootummaan qaraxa bifa saamichaan geggeeffamu kana yoon dhaabiin balaan ulfaataan uummata mudachuuf jira jedhaniiru. Kanneen jimaa daldaluu irratti bobba'anii jiran illee hojii idilee qaban irratti dhiibbaan taasifamuun hojjetannee akka hin jiraanne nu taasisaa jira jedhu. Jimaa kana qaraxa mootummaa kafaluu ni barbaanna. Garuu qaranni kun jiddugala godhatee gatii jiddugalaa takka haala ammallee gizecha dhaabbannu san bootaan sun bootaa kwaaliitiidhaa miti. Bikitii qaraxa kanatti qaraxamu. Neetwoorkiin hin jiru. Hedduu rakkoo siistamaatiillee jira. Kun sirrooyfannee tilmaamaan jimaa kana nu muranii tilmaamni kun nu miidha. Tilmaamni hedduu nu miidha. Kunillee silaa qaranni kun jiddugalli isaa godhamee jiruu hawaasaati. Dalagaa nama hedduutti ittiin jiraatu jira. Dalagaa namni hedduun ittiin jiraatu jiru tana mootummaan jiddugala godhee silaanuuf hubatee hayyama baasnee dalagu jira gibira hafalaa. Uummanni Oromoo godinaalee Harargee jimaa malee madda galii biraa kan qabne mootummaanis ta'e qaamni dhimmii kun ilaallatu nuuf hubachuu qaba jedhaniiru. Daldaltoonni jimaa Finfinnee jimaan daandii irrallee tursiifamee erga gubatee booda galaa waan jiruuf kaan baafnee gataa kaan immoo ofirra deebisaa jirraa jedhu. Keellaa irratti qaraxni muramu kun kan mootummaan beekuun alatti kan biroon saamichaaf bobba'an jiraachuu daldaltoonni himu. Garuu san cinatti namoonni baay'een kan indirectly maallaqa gurguratan baay'eetu jira. Kun walitti dabalamee caanaa hawaasa baadiyyaa irratti ta'aa jira. Qotee bulaa keenya irratti naggaadeen fi qotee bulaan keenya tirfiin isaanii durillee naggaadeen hanga harka 3-4 fa'aa harkachaa turte horii bakka madabaratti gurguru. Amma kan isaaniitis harka tokko warreen keellaa irratti walitti qabaman irratti waan dabalameef gatii dhabiinsa isaatiif kan sababate kanaadha. Ammas wanti garuu waan kana sirreessuudhaaf wanti godhamu qabu akka yaada kiyyaatti jechuudha. Haala ittiin jimaan kun gabaa irratti oolu osoo Oduu gara Awurooppaa argannetti yoo ceenu hawaasni Oromoo biyya Neezerlaandii jiraatan guyyaa yaadannoo gootota Oromoo fi obbo Battee Urgeessaa taasisan. Gootonni biyya isaanii fi saba isaaniif jecha wareegaman yeroo mara leellifamuu fi yaadatamuu qabu kan jedhan dhiyeenya jechaan obbo Battee Urgeessaa irratti raawwate hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu hawaasni Oromoo biyya Neezerlaandii ibsaniiti jiru. Sirna hayyuu fi qarawwan Oromoo ajjeesuu fi dhabamsiisuu akka imaammataatti qabatee deemaa jiru. Kana uummanni Oromoo waloon balaaleffachuu fi gaajachuu akka qabu dhaamanii jiru. Wabii Xilahuun ammas dabalata qaba. Hawaasni Oromoo Neezerlaand jiraatan eebila 15 guyyaa gootota Oromoo fi addatti immoo obbo Battee Urgeessaa kan dhiyeenya ajjeefameef sirna yaadannoo taasisaniiru. Eebila 15 duraa kaasee hanga har'aatti gootonni Oromoo qaqqaaliin wareegamuun itti fufee jiraachuu kan ibsan kanneen sabaa fi biyya isaaniif jecha maatii isaanii dirree irratti facaasanii wareegaman yaadachuun dirqama dhaloota jiru ta'uu himaniiru. Dirqamni irra jiru namoota kanneen akka kufanitti, akka awwaalamanitti, akka biyyee ta'anitti, akka hin hafne yoo xiqqaate maqaan isaanii boolla olitti bara baraaf uummata kana keessa sammuu fi laphee sabaa keessa akka jiraatu taasisuudha jechuudha. Egaa namoonni waa'ee gootota Oromoo waggaa waggaan inuma haasofnaa, inuma kaasnaa, inuma faarsina. Wanti hedduu nama gaddisiisu osoo qabsoofnu, osoo saba kanaaf dubbannu, osoo falmannu
adda durummatti du'aa fi salphee. Akkasumas ilmaan Oromoo maqaan isaanii hin beekamne guyyaan daandii gubbaattii fi manaa baafamanii ajjeefamaa oolan hedduudha jedhan. Uummanni Oromoo bal'aan seenaa isaanii jiraachisuu fi leellisuun cinatti dhugaa fi dhiigni isaanii akka ba'uuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsan jiru. Nageenya hooggantootaaf qabsaa'ota keenyaa tikfachuun dhaloota boodaan dhufuufillee hamileef abdiidha jedhan. Uummanni Oromoo bal'aan xiiqeffatee ajjeechaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffatee hooggantoota isaa tikfatee kallattii adda addaan maatii wareegamtootaa bira dhaabbachuu fi jajjabeessuun dirqamaa jedhaniiru. Hayyuun Oromoo akka mataa waliin qabannee mootummaan biyya bulchaa jiru ajjeechaa akka imaammataatti qabatee sochiitti jiras jedhaniiru. Nuti dabarsanii haa ta'utti hebla kudha shan boodas jagnoonni Oromoo bifa adda addaatiin kufaa jiru, diina waliin falmaa jiru. Har'allee akkuma arginu beekoleen Oromoo, artistoonni Oromoo akka waliin kaane diinni imaammata dhaabbataa lafa kaawwatee Oromoon beekaan akka keessaa hin guddanne keessatti akka waliin kaane doofaa ta'ee akka jiraatu bara baraan nurraa ajjeesaa eessa bu'ee isaanii otoo hin beekamin dhabamsiisaa waan jiranii fi kuni amma Oromoon mirga isaa argatee ofii isaatii abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee mootii barbaadu achi kaawwatee ittiin buluu amma danda'utti wanti kun waan deemuuf. Yaadannoon waggaa waggaan baatee bila gaafa 15 taasifamu kun goota bakki buuteen isaanii dhabame haalota adda addaan ajjeefaman kan ittiin yaadannuu fi kabajannudha jedhaniiru hawaasni Oromoo Neezerlaand jiraatan. Ijaarsa gootonni Oromoo kaleessa eegalan jabeessuun daandii isaan irratti wareegaman qabannee tokkummaa kaleessa gootota wareegamanii sana yaadachuu fi itti jiraachuu qabna jechuun ibsaniiru. Baraara hojjetanii didanii waliin lubbuun isaanii darbee boolla tokko keessatti awwaalama jechuudha. Maaliif kun ta'e? Oromoon hitaadhaan, amanteedhaan bifa ta'een qoba qobaa dhaabbate hamma ta'een humna yoo qabaate bilisummaa akka hin arganne waliin dhaabbachuun, waliin hiriiruun, harka wal qabatanii waan gochuun nurra jiru gochuun iddoo barbaanne sanaan nu ga'uu danda'a. Yoo kana ta'uu baate iddoo feene sana gahuu hin dandeenyu, garbummaa jalaa hin baanu jechuudhaan fakkeenya qabsoo sanaa ta'uudhaaf lubbuun isaanii tokko ta'ee yaada tokkoon, laalcha tokkoon, dhaabbii tokkoon, amantaa tokkoon Oromummaa kan jedhu sana hundumaa dhiisanii Oromoof Oromummaa kan jedhu sanaan darban. Uummanni Oromoo tokkummaa fi ijaarsa isaa tolfachuu akka qabus hawaasni Oromoo Neezerlaandis dhaaman jiru. Hawaasni Oromoo Neezerlaandis jiraatan qeerroo fi qarreen maanguddoonnii fi hawwan walitti dhufuun guyyaa yaadannoo gootota Oromoo addatti immoo kan obbo Battee Urgeessaa irratti hirmaataniiru. Ulfaadhu roorra godaansite OMN dagaagii irra nu aansite. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii, Nebraaskaa, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingten, Kaalgaarii fi Giriinlaand jiraatan maraaf koreen tumsa OMN fi hawaasa Oromoo Suulaand caamsaa 19 bara 2024 waaree booda sa'aatii tokko walakkaa irraa jalqabuun sagantaa kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa qopheessanii isin eegaa jiru. Imala waggoota 10 darban OMN siyaasa Itoophiyaa keessatti taphate yaadachuu fi itti fufiinsa miidiyaa kanaan mirkaneessuuf gamtaan kaanee wal faana haa dhaabbannu jedham. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa fi naannawaa ishee jiraatu martu kabaja hundeeffama miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii jiraatu dabalatee Nebraaskaa, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingten, Kaalgaarii, Giriinlaand jiraatan hunduu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman daayireektarii
Daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa koree qindeessituu deeggarsaa OMN idil-addunyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Teessoon Suusiitii Konvenshin Seentar 8014 Estre Suusiitii IA 51101 odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudhaan koree qindeessituu sagantichaa. OMN ulfaadhu roorroo godaansite OMN dagaagii irra nu aansite. Oduu keenya xumuraa fi maddeen alaarraa arganneen Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliigaltee handaara galaanaa lammaffaa ji'oota lama keessatti kan mallatteessan ta'uu ministeerri dhimma alaa Somaalilaandii ibse. Ministeerichatti ministeera kan ta'an Dr. Isaa Kaayed waliigalteen handaara galaanaa kun ji'oota lama keessatti kan raawwatamu ta'uu himaniiti jiru. Iddoolee qarqara galaanaa Itoophiyaaf kireeffamuu danda'an sadii adda baafamanii jiraachuus ministeerichi ibseeti jira. Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliigaltee biraa ji'oota afur dura Finfinneetti mallatteessuun ni yaadatama. Akkaataa waliigaltee kanaatiin Somaalilaandiin qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 fagaatu kan daldalaa fi humna waraanaatiif oolu waggaa 50 liiziidhaan Itoophiyaaf kan kireessitu yoo ta'u Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kan kennitu ta'a. Waliigalteen ji'oota lama keessatti mallattaa'aa jedhame kun isa lammaffaati. Waliigaltee kanaan dura Finfinneetti raawwatame hordofuun mariin taasifamaa turuu fi koreen dhimma kana hojiirra oolchuu filatamuu Dr. Isaa Kaayed himaniiti jiru. Ta'uu malee aangawoonni Somaaliyaa waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti raawwatame tokkummaa Somaaliyaa diiga jechuun cichanii mormaa turaniiti jiru. Wantoonni hundi waliigaltee gareen lamaan taasisan irratti hundaa'a jechuun dhimmoonni seeraa fi kanneen biroo ilaalamanis jiru jedhameeti jira. Waliigalteen kun yeroo mallattaa'utti Somaalilaandiin akka biyyaatti beekamtii kan argattu yoo ta'u Itoophiyaan handaara galaanaa kiiloomeetira 850 ta'uu ni kireeffatti jedhameeti jira. Battalaa waliigalteen kun mallattaa'uttis Itoophiyaan Somaalilaandii beekamtii kan kennitu ta'a jedhameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qopheeffanne kana fakkaatu qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti fuugama kiyyaan turtii gaarii.